takka jettee irraami haqi sammuu kee keessa arsiif takka huma fedhe yoo ta'e arsiin har'a quba sin qabu ilmi arsii ta'e tokko ilmi si koomandoo ta'e tokko waa'ee kee irraa dubbachuu qabu waa'ee kee haasa'uu qabu maqaa Kadir Martuu jedhu artistii Kadir Martuu jedhu yuun hin beeynu nu haynee jirra onnee kenna keessa ati sammuu nu haqi sammuu kee keessa sammuu kee keessa haqi maqaa si koomandoo jedhu baasi nu irraanfadhu please homa takka nu gammachiifne dubbiin kee si galee arsiin waa'ee arsii waa'ee warra beeku waa'ee arsii dubbata ummata kabajamaa kana oggoo ati diqqeessitu coggaarroofnee jirra isin jechuu barbaadeeti kanaafin jecha nurraa dhiisi waa'ee arsii qannasi kutaa oromiyaa keessa si galtee dubbiin yoo akkana walii galle akkami kanaaf ummanni keenna wanti anaasa'u kana olitti hin jiru annama kana arrabsuuf hin dhufne garuu jechi isaa haasofni isaa baay'ee garaa na gube maaliif yoo hojjettan waa'ee haasaa dheengaddaa waa'ee ijoollee wallootiif arsii jidduutti waan ta'e hogguu yaadadhu sukkarri dhibba na galaana dhugaa rabbii isinitti hima waan arsiif walloo jidduutti ta'e yoo yaadadhu sukkarri dhibba na gala Kadir Martuu har'a dhuftee waan akkanaa natti haasa'uun ati hagam akka xilaata arsii taate argisiisa jechuudha hagam akka ati onni irraa ummata dachii arsii kana jibbitu natti argisiisa jechuudha hagam akka ati ilmaan si koomandoo kana jibbitu natti mul'ate jechuudha ishish si jibbinee jirra nullee abbo si jibbinee jirra nutis si galee kanaaf jecha ummata keenya sammuu kee keessa haqi maqaa arsii jedhu kanas of keessa haqi irraanfadhu arsiin sin beeku ati arsii hin beektu kana olii wanni biraa wanni isin jennu hin jiru namni Kadir Martuu faana sallaftan hundi keessan maqaa arsiin kaasina maqaa keessan hin kaafnu deeggartoonni Kadir Martuu akkuma walii galaatitti ummata keenya kan inni arrabsuu irratti gammachuu warri qabdan arsii kutaa jedhamu oromoo ta'uu hin beeknu jedha sammuu keessan keessaa kaasa maqaa arsii jedhu hin kaasina maqaa arsii jedhu wallaahi billahi homa takka illee nuun dabaltan homaallee nurraan hirrisan nuti sammuu isin irraanfannaa jechuudha isinii galeemi dubbiin kun wanna naasu kun isinii galaami isa kana olitti wanni isin hin jennu hin jiru abbama feete ta'i nuti isin hin beeynu isinis nun beeytan nurraa dhaabbadha sammuu keessan keessa haqa bilisoomneettan bakka ama bilisoomtanii geessitanii kutaa namaati irratti lola bantan kutaa namaa xiqqeessutti seentan kutaa namaati irratti duula banuu seentan kuni fudhatama hin qabu nu biratti kanaaf jecha namni ganda ofii jibbuun jiru jaran arsiin biyya goototaati arsiin kaleessallee seenaa qaba arsee waraana shuraa waraanee irraa muraa jedhama akkasii faarfama jeetaa kan seenama keessatti illee hogguu dhaadatamu seenaa luynummaatiin hin himamu arsiin leenjisoo diigaafaa hogguu kaasan seenaa oromootuun jeebar mililikii wajji waggaa 7 lolee jaa seenaan oromoo kun arsiidha achi tarree warra baalee yoo kaasan waaqoo guutuu fincila diddaa qotee bultoota baalee jedhama qotee bulaan kennaa iyyuu cima akka gandaa osoo hin taane qotee bulamman kenna abbaa biyyummaa isaa irratti mirga ofii kabachiisuu irratti seenaa oromoo keessatti seenaa babbareedaa dalagatee qaba arsiin har'a dhuftee shufuroon takka maqaa arsii xureessuudhaaf maqaa arsii balleessuudhaaf arsii gadi buusuudhaaf yoo asirraa afaan bante seenaan akkasin jedhu seenaattu jira seenaan akkasin jedhu seenaan waan biraa haasa'a seenaan mililikii Itoophiyaa ijaaree wajjiin arsii waggaa 7 lola'ee jedha seenaan arsiin qabsoo oromoo keessatti kolaafame jedha seenaan arsiin qabsoo oromoo keessatti harki cite jedha seenaan arsii oromoo keessatti zabana Hayila Sillaasees warra xayyaara xilaataa dha'ee gadi buuse jedha seenaan akkasii dhabra isaan kana gabbuusuu barbaaddeera jara kana har'a gadi buuste waa jechuun ni barbaadde seenaan Itoophiyaa keessatti arsii warra gaafa beelaan itti baqatani jedha ummata tuulamaa gaafadha ummanni Harargee parsantiin guddaan dachii keenya keessa jira yeroo hongeen itti buute garasi buqqa'ee ummanni tuulamaa gizee gabroonfattoonni kan akka Minilik kan akka Hayila Sillaasee qe'ee isaarraa buqqasee dachii tuulamaa keessaa dhiibee gaafa baase
eessa dhufe dachiisi komandoo qubate arsii keessa qubate ufitti qabee lafa kenneefi nuti foon tokko dhiiga tokko ilmaan abbaa tokkooti jedhee har'as wal keessa jira jechuudha. Ummata Tuulamaatii fi ummata Arsii adda baaftee hin beektu tokkuma. Harargeenis akkasuma. Ummanni Arsii ummata taarika cimaa qabudha. Ummata siidaan isaa Oromiyaa keessa bakka hunda jirudha. Goota akkasii seenaan beekudha. Har'a ati dhufteetiniin ishish yoo galgala ganama miidiyaa kanarraa nuun jettu bataam yaasaasinaa. Nutti dhagama. Dalagaa biraan qabdu, hojii biraan qabdu, bilbila kee banattee Arsii arrabsuun hojii sii ta'e jechuudha. Bakka namni dalagaa qabu nama ganda namaa bichaan arrabsu taa'ee arba shiriinsaa dalagisiin jechuudhaaf ammoo hin beeyna akka ati dalaguu hin dandeenye. Laakiin ati ammoo dalagaa biraan qabdu dalagaa godhattee jechuudha Arsii. Dalagaa godhattee jechuudha hayyoo Oromoo arrabsu. Kanaafi ummanni Arsii ummata Oromiyaa bilisa baaseedha. Ummanni Arsii ummata Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaafis walabummaa kenneedha. Ummanni Arsii ummata qotee bultoota Itoophiyaatiif walabummaa kenneedha. Qotee bultoota Oromiyaa guutuu, qotee bultoota Itoophiyaa guutuu. Seenaan akkasidha. Ati har'a hamilee kamiin dhuftee Arsii walitti qabdee arrabsita. Nama tokko qeequun jara nama jiru. Qe'in isinis akka qaba. Arsiin Itoophiyaadhaaf wanni isin hin gumaachin hin jiru. Atileetota isinii gumaachite. Kan akka kumaandar Daraartuu Tulluu. Barreessaa as jalatti abboo maqaa atileetota Itoophiyaa. Kan har'a ilmaan dachii Arsii keessaa baatee Itoophiyaa alaabaa isii addunyaa kanarra kanan laballabte. Arsiin isii tana beetaati. Bataam yaasaasinaa. Taarika isinii gadi qaraan har'a. Yeroo tokko tokko ijoollee miskiina wajjin asirra teettanii ijoollee uummata akka hin beekne wajjin Arsiin maal godhe Arsiin maal godhe Arsiin maal godhe Arsiin atileetota har'a Itoophiyaan ittiin kortu atileetota har'a Itoophiyaan ittiin boontu akkisiin mataa ol qabattee Itoophiyaan leelliftu kan godhe dachiisi komandoo kana keessaa bu'e Boqojjii Faaxumaa Roobaa Xunuunes Dibaabaa agarte atileetota qaqqaalii kanaa soonee fixuu hin dandeenye. Hatta na Hayilee Gabrasillaasee ka amma isin sabaan saba biraati jettaniin kun asallatti guddate achi dhalate Arsiitu kanaayyuu isinii kenne. Isinii galtee dubbiin kanaaf ummata Arsii kabajamaa ummata sikkoo mandoo kabajamaa arrabsummaaf si barbaachise. Lafti Arsii har'a tujjaaroonni keessan keessatti fooqii ijaarra jedhan tanaa miti. Maal jetta kana meem? Laftummaan Arsii kanarra Oromiyaa keessatti Ibrahim Jaylaanfaati atileetota jechuudha. Lafti Arsii bararra ka fooqiin irra ijaaramaa jiru kana Shaashamannee irratti Adaamaa irratti dachii Arsiitii miti kun. Adaamaan lafa eenyuuti kati har'a fooqii irratti ijaartee irraa duroomaa jirtu. Dachii sikkoo mandooti. Dachii Arsiiti. Sii galtee gatii kanaaf jecha wayitii waa dubbattan kophaadhaan nama tokko dhuunfaadhaan qeequu fi hawaasa bal'aa itti dabaluu wal adda jechuudha. Arsiin gumaacha guddaa isinii kennite. Sa'aatii ammaa kanatti warra isin har'a ittiin utaalaa jirtan kuni jeneraalonni har'a Itoophiyaa hoogganaa jiran hedduun isaanii jeneraalonni ijoollee Arsiiti. Arsiin Itoophiyaadhaaf waa hedduu godhe. Gumaacha hedduu qaba. Ummata Arsii irraa gori Kadir. Ummata Arsii dhiisi. Kophaan dhuunfaan nama tokko arrabsi. Sunis ammoo haga arrabsanii dhiisan qaba. Likkii qaba. Likkii qaba waan dubbatu qaba akka itti dhiisan qaba jechuudha. Si galtee Arsiin gara kamittuuyyuu nama takka waan kadhanne hin kadhatus. Kanaaf jecha ati ummata keenyarraa taa'ii nuti waan akkasitti najamnu waan akkasirraan barbaannu si galee kaleessallee artistii Oromooti jennee si kabanye har'a ammoo an artistii Harargeeti jetteerta mirga qabda wanni nu sirraa barbaannu tokkollee hin jiru. Wannummaan sirraa barbaannu tokkollee hin jiru. Ummata keenya dhiisi bakka isii tana bichaatti nu hima. Ummanni afaan Oromoo kun isinii galu wanti afaan Oromoo kana dhageessan itti hima. Ummata Arsii hin arrabsinii dhiisi jedhaani. Arrabni isaa immoo likkii tare bataamitti akka malee baay'ate. Kanaafi
seenaan arsii akkanaa jechuudha. Isinitti himnee jirra waa'ee jawaaris waa'ee arsiis waa hundaa isinitti himna. Kana caala immoo wanni goonu wanni biraa hin jiru jechuudha. Nuti wanni barbaannu arraba nu arrabfamaa jiru nurraa dhaabbatu. Ummata keenyarraa haa dhaabbatu. Ummata arsii arrabsuun haa dhaabbatu. Duulli ummata arsii irra godhame haa dhaabbatu. Keessattuu kadiir martuu dhaabuu qabdaati. Ummata keenyarraa dhaabi abbaa barbaadde mirga qabda. Kutaa barbaadde faarsuu nama barbaadde faarsuu kanu na dalagaa biraa maal qabda reesi lumu maal hojjetta. Wanni dalagaa biraa hin jiru ijoollee takkaaf lama sirraa sirban fuuteetiin Facebook irra poosti goota. Barreeffama wayii irra buusta bakka hojiin kee kanuma ta'e nama wayii kasirraa firgu wayii argite dubartii wayii tawaayee kee dubbattu yoo argite isima poostii nu godheeti sun mirga keeti abbaa barbaadde warra sirraa sirbu gadi yaasi gurgar raadiyoo barbaadde akka barbaaddetti arrabuma nurraa dhaabi ummata arsii kabajamaa hin tuqin wanti biraa wanni nurraa barbaannu jiru nutis ammoo ummata kabajamaa ummata keenya Harargee har'as taanaan kabajaan isaanii akkasuma jira. Kara fuulduraatitti illee laakiin ammoo ati ummata keenya dhaabbadhu namni afaan kiyya kana dhageessan afaan Oromoo kiyya kun isinii galu ummata keenyarraa dhoorgaa nama kana jechuudha. Si galee wanni inni ummata keenya arrabsaa ooluuf hin jiru kanuma isiniin jenna wanti biraa wanni kana caala haasa'amu hin jiru dubbiin diqqishuma haga qunna garii qabdu tanu dubbanne tana faayidaa qaba jechuudha. Guyyarraa dhufaniitiniin ummata arsii diqqeessu ummata arsii arrabsaa ooluun faayidaa hin qabu. Nuti kutaa nama kamituun kabanya. Oromiyaa hundaayyuu ni kabanya. Oromiyaa hundaayyuu ni jaalanna. Amantii Oromiyaa keessa jiru hundaayyuu ni kabanya. Amantii hundaafuu kabajaa qabna. Garuu gaafa namni sanirraan dabree xiyyeeffateetiniin ganda tokkorratti kutaa tokkorratti duula hamaa geggeessu na gaddisiisa jechuudha. Ana ajandaa waggaa takka argeen beeku takka kun ajandaa likkii tare jarana ji'a meeqa ajandaadha amma kun amma arsii arrabsuun ajandaadha kadiiriif ajandaa miti ajandaa waan guyyaa takka dubbatanii guyyaa lama dubbatanii taruudha inni garuu hujii godhatee arsii arrabsuun hujii isaa ta'e jechuudha. Ummata arsiit irra duuluun hujii isaa ta'e jechuudha. Ummata arsii busheessuun maqaa arsii buusuun hujii isaa ta'e jechuudha. Ji'a lamaa sadiif deemaa jira namni kun. Kana caalatti ammoo sirrii miti jechuudha namni itti dhiyaatan namoonni gugurdaan sheekoleen ulamaa'oon kabajamoon dachiin Harargee biqilchite waraataa ofii abbaa hidhataa jedha Oromoon nurraa hidhadha mirga haasa'uun qaba mirga dubbachuun qaba garuu ummata keenya arsii akkan arrabsineedha gaafiin nu dhiyeessaa jiru gaafiin nu gaafachaa jiru waan sanii olii nu gaafannus hin jiru nu sirbii nu dubbadhu nu dhiichisii kottuu nu faana dhaabbadhu hin barbaannu wanta akkan barbaannu bakka ummatuma keenya akkan arrabsine itti hima nurraa gorsa yaaki maal afaan Oromoon isinirraan dhaga'ami namni kun kanaafuu namni kutaa tokko bichaan arrabsu osoo fayyaa dhabee kutama Oromiyaa hunda walitti qabee nama arrabsa silaa kutaa Oromiyaa hunda arrabsa arsii arrabsuun arsii qofarratti xiyyeeffachuun arsii qofarratti duuluun kun jibbaa biraati waan ta'eef gatii kanaaf jecha akka dhaabbatu adaraa isiniin jechuu barbaanna nuti kanaa olitti ammoo wanni biraa wanni godhuu dandeenyu hin jiru wanni goonu wanni biraa wanni takka illee hin jiru hin himannaa himachaa jirras. Ummanni keenya Harargee yoo namni biraallee hayyuun Harargee keessaallee dhabame ulamaa'ota hedduutu jira dachee Harargee keessa. Kan akka Sheekh Muusaa Su'aalaafaa jechuun nama gugurdaa jira nama kana dhaaba itti bilbila itti naasaa maal goota arsii dhiisi bakka isin fayyadu si wajjin hin deemu maa faayidaa isin qabu itti hima nuti isinitti himachaa jirra. Waan biraa ammoo badii biraa yookaan dhiibbaa biraa godhuufi miti wanti nu jechaa jirru namoota kana nama kanatti hima haasaa inni haasaa jiru kana akka toobatu godha. Akkanatti osoo rakkoon biraatu dhufe baay'ee fokkata ta'uu baay'uu deebuu qaba bar namni kun akkaataa kanattu sirrii miti akka shari'aa rabbii keessatti namni tokko eega dhukkubsate gara rabbii isaa deebi'ee karaa sirriitti achi deebi'ee rabbii ofii kadhata yaa rabbi na fayyisi yaa rabbi du'atii yakatmii na tolchi yaa rabbi na qajeelchi jedhee akkasii kadhata sheekoleen maan dachiin Harargee biqilchite ulamaa onnummaaf daawwama ittiin goone waan biraa yoo dadhabdan ati nama si dhukkubuu fayyaa keetiifuyyuu guyyaa rabbi si fayyisuun beeytuu rabbii kee kadhadhu rabbii keetitti booyi yaa rabbi na qajeelchi jedhi yaa rabbii fayyaa na deebisi jedhi jedhaanii itti hima ummata arsii arrabsii akkasitti akkas godhanii arsii keessaa baasanii muka akkas godhanii muka keessa kaayanii amma sadarkaa kana dirasii nama deemu nama waan kana dubbatu warri sheekoleellee itti cal'isan jedhee yaadaan isinillee isin gammachiisuun mala wanni kun isinillee maaliif akka isin gammachiise annaan galu garuu ulamaa'otuma keenya gugurdaayyuu
isinillee kanarraa gammachuu qabdan tarii maaliif jennaan namni akka isaatiin nama arrabsu hedduu jira kutaa biraa keessallee garuu kuni gaarii miti jechuudha gaarii miti nama kana gorfadhaa itti si qaamansiisaa ganda namaa irraa godhi jedhaanii yoo ammoo namni itti taree jedhe sunis ganda qabaa ganda santu ka isaallee irraa dhoorgata jechuudha Oromoon haala kanaan deema gaafa nam tokko namatti tare namatu jira jaarsa jira nama ganda saniittu nama san namarraa dhoorga jechuudha kunis gaafa itti tare haaluma kanaa walirraa dhoorganii jechuudha kanaas maraataa ofii abbaa hidhata akkuma jedhan san nama kana nurraa qabaa namni gama kana isinitti achi tarau gama keenna isinitti taru yoo jiraatellee kennallee kennumatu qabaa jechuudha kanuma wanni biraa wanni kanaa waliin jiru nuti saniin gara kaanitti ummata kana walitti oofnee wanyaachisuun faayidaa biraan nun qabu ummata tokko yoo walii jibbi addaan goree nagaan jiraachuudha manni saniin gara kaanitti waan biraa keessa seenanii waan biraa laaquu waan fokkataa godhuu miskiina karaa deemu dararuu miskiina bakka hojiititti azabu kuni fokkataadha waan akkasii hin barbaannu namni gama arsii irraa nama kanatti taru yoo jiraate hin dhaabbata kan gama si astarus yoo jiraate jaarsa jira manguddoo jira kan akkasitti dhaaban kanaafuu isa ummata arsii irraa dhaaba manguddoon jechuudhaan ulamaa'onni arge yoo inni isinirraan tareetiniin dhaabachuu dide ammoo ummataaf ifa godha itti himnee jirra nu didee gama keennaallee gama ummata arsii irraallee yoo ijoolleen tarteetiniin waan kana dhaabuu diddee kagattartee ummata harargeetiin waa jettu taate sanillee arsiin manguddoo qaba jaarsa qaba nama kana atis waan kana dhaabi amma booda waan akkanaas irraa dhaga'uun barbaannu arsiin ilma isaa gurra qabeettifa hin dhaabaa jechuudha jaalateen dhaabu xumurri dubbii kiyyaa kanaan ittima manguddoon harargee dhaabsisa silaa namni dhukkubsatu tokko toobaa deebi'ee rabbii ifiititti booya an akkasitti beeka dura kafayyaa qabuuyyuu salaataa rabbiin keessan kadhadha namni ammoo dhukkubsatee sirrirra jiru maali fayyaa isaatiif yaa rabbi fayyan na deebisi jedhee galgala ganama du'aa isaa godhatee salaatamoo gadi bahee kutaa nama irratti xiyyeeffatee akka isi godhanii maarreesi godhanii jedhee haasa kana warri quraana rabbii beeytan na caala beeytanii jechuudha nuti ammoo kana caala wanni jennu hin jiru nama kana rakkinna biraallee namni isatti ajamu hin jiru namni tiisisa ballicha sarraa kaasu hin jiru namni waan takka isatti yaadus hin jiru arraba isaa akka isinis dhageeffataa jirtan fokkataadha akka malee namni kun ammoo nama taraa miti nama kaleessa hawaasa kanaaf qabsaa'ee jedhamee dubbatamaa turedha ijoollee taraa har'aa miidiyaa banattee tan jaalmaarree ofiin jettee afaan bantu tanaa miti foloodhaaf namni kun kaleessa ummata Oromoo biratti nama bakka guddaa qabu ture nama kaleessa ummata Oromoo bira kabajaa qabu ture osoo shokolaataa har'a gadi yaateetiniin laayivii yookaan laayikii wayii viyuu wayii fudhachuudhaaf baay'ina namaa wayii argachuudhaaf feemasii taa jettee gabbaatee afaan bantu tan ni miti maqaa gaggajijjiirattee ani warra ebaluu ani marree ebaluu ani jaalle maarree jettee waa iyyuu tanni isii akkanaa tunniin foloofi tunniin laayikii barbaacha afaan banti tunniin foloof afaan banti waan biraati mi qabsoon jaraa sanii olii mi ganda kamiyyuu yaaddeetii miti shokolaataa xixiqqoo afaan bantu tanniin jechuudha xixiqqoo takka dhufe amma waanuma dubbattullee hin beekne wanya akka waan uummata harargee bakka buutee dhufte afaan banti galgala kana maaliif iyyiti beektaa yookaan nama dhuunfaa tokko viidiyoo ebaluu qaba fotoo ebaluu qaba waan akkasii arge akkanaatu inni maaliif akkana iyyiti beektaa foloo wayii butatuu barbaade feemmasuudhaaf afaan banti feemmasuuf jawaar arrabsiti feemmasa ta'u witi jetti maaliif foloo bar waan biraatiif si fakkaata san biratti waan biraa qabsoo jaraa waa'ee qabsoo beekanii waan biraatii biti kadiir martuu ammoo nama sanii oliiti nama kaleessa ummata Oromoo biraa iddoo guddaa qabu ture kanaaf dubbiin isaa nama hunda biratti namni hundi haasaa isaa waan dhageeffatuuf jechi kun isarraa malu manguddoon harargee ulamaa'onni harargee akka salphatti waan kana laalina